Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya biyya addaa keenya har'aatiin ammoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa tokko qabannee isinitti dhiyaannee jirra. Keessummaa keenya waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kana nagaa gaafadhee akkasumallee wal simbarsiiseen gara qabxiilee ijoo keenyaa irraa dubbannutti haa ceenu. Kallattiin hanga dhumaatti nu faana turaan ammallee naafeerraa keenya baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddanii. Fayyaa ta'e yeroo kee qaalii irraa fudhatte gara keenyatti akkasuma waamicha keenya kabajjee istuudiyoo keenyatti argamu keetiif irra deebiin ulfaadhu siin jedha. Egaamee maqaan kee eenyudha? Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaan wal barreessitu gara qabxiilee keenyatti haa ceenu. Ati maqaan keenya jedhamtaa yoo gahee hojii keellee ta'e irraa nuuf kaasi. Maqaan koo Soressaa Hundarraati. Akkuma beekamu immoo gaheen hojii kooti ogeessa fayyaadha. Waraana bilisummaa Oromoo yaalaa, uummata Oromoo yaalaa kanadha jechuudha ammaaf bahe. Ulfaadhu Jaal Sooressaa Hundarraa egaa ogeessa fayyaan akka tajaajiltullee nuuf kaastee jirta. Jaal Sooressaan otoo gara dirree waraanaa yookaan amma dirree keessa jirru kana itti hin dhufin dura maal ture? Jaal Sooressaan akkamittiyyuu gara dirree dhufeettiyuu ni deemnaati. Mee ati duraan otoo hin dhufin dura maaliin uummata kee tajaajilaa turte? Galatooma. Egaa akkuma beeknu waraanni bilisummaa Oromoo amma golee Oromiyaa hunda keessa faca'ee jiru kuni waraana bilisummaa Oromoo otoo hin ta'in dura bakka ta'e irra ture jechuudha. Akkuma hawaasa biroo tokkotti waan hojjetaa turetu qaba. Namni gargaarsa gargaaramaa ture yookaan immoo ofiin gargaaramaa ta'ee dhufee dirree seenan jiru. Jalqaba isaa sammuu bilisummaa qabaachuuf nama ofii keetiin nama maatii wajjinis jiraatu ta'e qofaas jiraatu ta'e sammuu waa hojjetee waa burussee baasuu waa hojjechuu danda'utu sammuu loltuu bilisummaa qabaata jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma jaallan kaanii hojii kan inni hojjedhuun qaban ture akkuma baradhee ba'een barataa yuunivarsiitiin ture. Barataa yuunivarsiitii irraa erga eebbifamee xumuree bakkoota garaagaraa hojjedheera. Ogeessa fayyaa ta'ee hojjedheera. Darbee dhaabbattoota dhuunfaa tokko tokkorra hojjedheera. Isaan kana ture gaheen koo waa yeroo hawaasa turetti ergasiif jechuudha kan gara waraanummaatti. Egaa kanatti kaastee jireenya dhuunfaa kee keessattiyyuu ogeessa fayyaa ta'ee tajaajileera. Akkasuma dhaabbattoota dhuunfaa tokko tokko keessas galee akka hojjedhee jettee nuuf kaastee jirta. Jiraachuun danda'amu ture maaltu gara dirreetti si geesse? Dirree waraanaa lola walajjeessu keessa jira. Ammoo bu'aa ba'iillee hin qaba nan beeka walumaan arguutti jirra. Maaltu gara dirree waraanaatti si fidee gaaffiin si gaafadhu otoo beektullee na gaafatte naan jechuu keenya fedhu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya beekaa wallaalaa kan waa barachuu fi asirra jirutu nu dhaggeeffachaa jira. Kanaaf si kaasee jaala kiyya. Maaltu gara dirreetti nama afeera? Maal jedha Jaal Sooressaan? Jiraachuun hin danda'amu kan jetteef jiraachuun hin danda'ama. Garuu jiraachuudhaaf saggoo wanjoo garbummaa baatu qabaachuu danda'udha. Kun immoo ilma Oromoo tokkorraa waan eegamu kuni rakkisaadha jechuudha. Wanta ta'aa jiru ilaalaa sitti tolee mana keessa jiraachuun sireerra rafuun wantoota gaariidha jedhamee namni jiraatu kana jireenyi kuni homaa hiika siif hin qabaatu. Ati mana keessa ciifta bakkee balbala kee irratti nama du'ee gatama, ajjeefamee gatama. Ati hojii hojjetta armeen Oromoo tokko sababa malee ajjeefamti yookaan immoo ilmi ishee ajjeefameetu reeffa ishee irra taa'ama. Ati jireenya gaarii jiraattaa qote bulaan Oromoo baadiyyaa keessaa dhangaa jalaa gubataa buna jalaa cirama sababa malee. Kun immoo kan godhamaa tureef walumaa galaa itti yaadamee Oromoo dadhabsiisuuf. Itti yaadamee Oromoo dadhabsiisuudhaaf jechuudha. Kana otoo ta'aa jiru sababni itti ilaaltee naaf ta'a iddoon kun hojiin kun naaf ta'a jiraachuun danda'a jettee sammuu kee amansiiftee jiraattuuf hin jiru. Naaf hin jiraatu jechuudha. Hin jiru waan ta'eef gara qabsoo hidhannootti akka hin deemne dirqamsiise tokko kana. Kan biraan immoo nuti ijoollee addi bilisummaa Oromoo guddiseedha. Uumama keenya irraa kaafne yeroo jennu qummaa gaafa dhalannee of barree afaan dubbachuu kaane jalqabne ijoollee seeliin adda bilisummaa Oromoo keessatti dagaagee guddataa dhaloota qubeeti. Dhaloota qubee gaafa jennu immoo qubeedhuma lakkaa'uu qofatu hin taane ideoloojii
yookaan akkaataa guddinaa sammuu birmadummaa, bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa yaadaa guddateedha nuti. Kun haga hin taanetti dhaloota gabrummaa jala jiraachuu keenya yoomiyyuu taanaan ofitti amannee jiraannudha jechuudha. Barnooti baranne yookaas immoo hojiin hojjechaa turre guyyaa tokko qabsoo bilisummaa Oromoof akka tajaajilu ofan beeka ture xinnummaa kun. Jaallan kookaanis naasana hojii waan ta'eef beeku yeroo tokko mul'ata isaanii akka ture jechuudha. Kana jechuun dhiiga nama dhangalaasuun, nama ajjeesuun, Oromiyaa dirree dhiigaa gochuun mul'ata keenya ta'eetu hin taane Oromiyaa bilisoomsuuf immoo aarsaan baay'een kaffalamu akka qabu, Oromiyaa walaboomsuun akka dirqama ta'e, walumaa gala mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoodhaan hoodha. Oromiyaan kan keessan eenyu wajjin jiraattu, bifa kamiin biyya kamii ijaarrachuu barbaaddu, irreen alagaa isinirraa cabeera. Kunoo isinirraa cabsineerra jennee sadarkaa sanarra gageenyutti deemuu akka qabnu sammuu keenya keessatti nu barsiisee nu guddise. Namuu akka keessa jiru filannoodha. Filannoo ta'ee jechuudha. Filannoon biraan jiru qe'eetti ajjeefamuun namnuu batatee hojii mataa isaa gaggeessuun akka hin danda'amneeti kan inni kaasu. Mee ati jaalsoressaan akka keetti dirreetti dhufteettaa ammoo ogummaa fayyaan illee tajaajila akka turtee fi jireenya mataa kee gaggeessuu akka dandeessus nu kaastee jirta. Dirreen maal fakkaata? Boqonnaa akkamii namaa kennaa? Bu'aa bahii immoo akkamii qabaa? Maaltu sirraa baratama? Maal jetta digama kana? Walumaa galaa dirreen barnootaa guddaanii dirree waraanaa kana. Waraanummaa qofa leen jedhamti. Jireenya akkamii jiraachuu qabdu, obsa akkamii akka obsuu qabdu, addunyaa ulfaata kam keessa darbuu akka dandeessu waan baay'ee si barsiisa. Namni fakkeenyaaf inni kaan biyya bakkee deemee wanta addaa tokko arge jedha. Inni kaan bakkoota garaagaraa deemee daldalaaf lafa dheeraa deemee wanta garaagaraa hojjeteetu waanuma tokkoon ispeeshaalaayiz godheetu wanta guddaan arge jedhee jireenya isaa muuxannoo godhee namaaf qooda. Yookaan immoo barnoota tokkoon fagaatee ispeeshaalaayiz godheetu muuxannoon akkasiin argadhe jedheetu guyyaa tokko taa'ee asitti dubbataa jechuudha akka muuxannootti. Muuxannoon dirree lolaa Oromiyaa irra keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo qabaatu garuu kanneen beela dheebuu jennu sana qofa miti. Suni waraanni kamiyyuu mudachuu danda'a. Waraanumti inni reeshina baadhatee deemuyyuu dirqama dheeraa qabaatennaan karaatti bakka tokkotti beela'uu danda'a, dheebachuu danda'a. Sana qofa miti wanti irraa baratamu. Siyaasan baratta. Teessee akka kutaa barnootaatti siyaasa barattu sanatti koorsii hunda isaa teessee barachuudhaaf baatteyyuu siyaasa dirqama si barsiisu jira jechuudha. Dirqama maaliif gaaffii siyaasaa Oromoo qabattee manaa baatee gaaffiin siyaasaa Oromoo kun immoo maalidha jetteetu hin gaafattaa jechuudha. Hin gaafattaa, hin dubbistaa, nama sakaan hin gaafattaa wanta garaagaraa irraa yookaan immoo haalotuma haallati qabsoo irratti gaggeessaa jirtu sun keessa darbaa dhufirraa fi itti deemaa jiru waan tokko tilmaamuu yaaddaa. Kanarraa kan ka'e muuxannoo siyaasaa horachaa deemtaa jechuudha. Waan ofiin hojjettuun alatti. Dabalataan immoo haalotuma jireenyaa waliin haala rakkoo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akkamittiin waliin jiraachuu danda'a. Mufii malee akkamittiin wanta gurguddaa kana qabsoo sabaa kana baatee deemuu danda'a itti barta jechuudha. Barnoonni kana caalimmoo hin jiru addunyaa kana keessatti. Inni kaanii waan ati haala salphaadhaan gonfachuu dandeessudha. Kun garuu wanta fedhiidhaa fi obsa guddaa gaafatudha jechuudha. Fedhii qofa qabaatteef miti obsa dabalataa qabaachuu si gaafata, dadhabbii guddaa si gaafata. Waan akka kanaati godha jechuudha. Kanaafiyyuu gara kanaatti erga dhufee boqonnaadha wanta argattu. Boqonnaa hin jedhu boqonnaa qaamaatu hin taane boqonnaa sammuudha argattaa jedhu. Maaliif ree? Dogoggora seenaa keessa hin jirtu. Wanti biraa yaadu. Dogoggora seenaa keessa hin jirtu. Uummata keetti bilisummaan maal akka ta'e, Oromiyaan akkamii akka ijaaramuu qabdu, Oromoon eenyu wajjin akkamitti nagaadhaan buluu akka qabu, Oromoon immoo biyya akkamii ijaarratee jiraachuu akka qabu, dirqama inni sadarkaa biyyoolessaatti, sabboonummaan sadarkaa biyyoolessaatti qabaachuu qabu, barsiisaa gorsaa itti maadha deemta waan ta'eef dogoggora seenaa irra hin jiru jechuudha. Namni dogoggora seenaa hin qabne immoo karaansaa lafa jalatti hin boqotti. Rakkoon tokko hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu beektu namoota dogoggora seenaa hojjetanii agarraa jaarraa tokko jaarraa lamaaf waa'een isaanii barreeffamee ittiin hadheeffamaa jiraatan jechuudha. Namoota immoo seenaan isaanii boollaa ol ta'ee
agarraatti faarfatamaa jiraatanis immoo inuma beenna jechuudha. Waanuma argaa jirudha waan ta'eef sadarkaa namni namoota dogoggora seenaa hojjetanii agarraatti jibbamaa jiraatan kun namni gosa isaallee himachuuf gosa sana keessaan dhufe jedhee fira isaa tutee jiru saalfaturra jira waan ta'eef Oromoon sabboonummaan isaa fagaateera waan ta'eef kanas oolcha jechuudha. Fayyee jaalsooressa gaa yaada bal'aa kaaste ulfaadhu fayyaa ta'in siin jedha ammoo akka ogummaa fayyaatiin tajaajilaa turtillee naa kaastee jirta. Har'as mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ogeessa fayyaa taatee akkasumallee gaafatama adda addaatiin qabsoo uummata keetii fuulduratti tarkaanfachiisuuf akkati hojjetaa jirtuun quba qaba. Mee gara ogummaa fayyaa keettan si deebisaatii gara ogummaa fayyaatiin uummata Oromoos ta'e waraana bilisummaa Oromoo akkamiin tajaajiluutti jirtu maal fakkaataa hubannoo akkamii immoo dhaamsa akkamiis qabdu? Fayyaa jechuun hiika dhaabbanni fayyaa addunyaa kennuuf tokko jira. Hiiki dhaabbanni fayyaa addunyaa kennuuf kun qaama kanaa fayyaa qofa ta'uu hin taane hawaasummaadhaan fayyaa ta'u sammuu yookaan saayikooloojikaalii illee fayyaa ta'uu nammata. Kana hunda erga guutuutti nam tokko fayyaadha jedhama. Gaafa namni barnoota fayyaa baratus yookaan hojii fayyaa hojjetus kan yaalu hawaasummaa namaas yaala. Sammuu namaas yaala jechuudha. Hawaasummaa gaafa yaaltu namni tokko waraanni akkamitti waraanaa wajjin jiraachuu qabu. Waraanni fi uummanni hariiroo waliin maalii akka waliin qabaachuu qabu. Akkasumas immoo hawaasiif hawaasni illee akkamittiin akka waliin jiraachuu qabu jaaltaa jechuudha. Hawaasni fi hawaasni yookiin hawaasiif waraanni fayyummaa guutuu hin qabu waliif taanaan fayyaa miti jechuudha. Fayyaa hiika fayyaa sana cabsee bakkatti cabsee qabaa jechuudha. Gara siyaasaatti nama oofaa jechuudha wanti jedhu hojii fayyaa hojii marfee namaa kennu hojii nama yaaluu madaa miicuuf sana qofatu hin taane hojii gara hawaasummaa fi hariiroo hawaasaa fi hariiroo dhaaba gidduu jiru sirreessuutti deemaa jechuudha. Wanti kun immoo hojii siyaasaati. Kallattii sanaan yeroo hubatamu hojiin fayyaa hojii siyaasaa sin hammata jechuudha. Dabalataan immoo ogummaa fayyaa kana gaafa hojjettu ofii kee tokkoffaa muuxannoo duraan qabdu irraa dabalataa deemta. Qabdi dabalataa deemta ekspoojeri baay'ee qabdaa jechuudha. Amma yeroo duraanii iddoo biraatti hojjettu yeroo hawaasummaadhaan bakka biraatti hojjettu torbee tokkotti keezii hin agarre yookaan torbee lamatti fa'aa waan hin agarreetu guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti argaa oolta. Sana yeroo deddeebitee hojjechaa deemtu muuxannoon kee akkuma sanaaf ka'a jechuudha. Irratti immoo ati nama of guddisaa deemu yookaan immoo nama of jabeessaa deemu ofirratti duulee hojjetaa deemu yoo taate hin sirreeffatta jechuudha. Sadarkaa barnoota keellee asuma teessee sirreeffachaa guddifachaa deemtaa jechuudha. Kanaafuu haalli inni itti jiru haala guddisu haala namoota haaraa keessatti barataa haaraa barsiifnee haaraa itti daballee guddisu sagantaa fayyaa yookaan immoo poolisii fayyaa adda bilisummaa Oromoo qabatee ka'e haala ittiin galmaan ga'uu dandeenyu irratti hawaasa keessattis waraana keessattis bifa kanaan hojjetamaa jira jechuudha. Bifa kanaan haala gaariirra jira waraanni bilisummaa Oromoo yeroodhaa yerootti hin argaa hartoo ta'ee miidiyaa kanaan iyyuu gabaafamaa jira. Yeroo yerootti ogeessota fayyaa haaraa barsiisee leenjisee yookaan immoo irra deebi'ee immoo leenjisee sadarkaa barnoota isaanii ol butee bobbaasaa jira jechuudha. Kun immoo faayidaa inni qabu yeroo yerootti abdeet of gochaa deemu of guddisaa deemu dhaaba kana agarsiisa guddachuu dhaaba kana agarsiisa kana fakkaata jechuudha wanti. Fayyaa ta'e ulfaadhugaa ammoo gara waraanaattan si deebisaa ammalleen egaa jaalsooressaan harka tokkoon yaala fayyaa qorichoota harkatti qabatee gam tokkoon immoo qawwee akkasuma tajaajila dhaabni isaatti kenne hundayyuu ba'achaa jira gaa hunduukaa quba qabnuuti. Mee dirree waraanaa kanarratti haalli waraanni bilisummaa Oromoodhaa har'a keessa jiru maal fakkaataa? Abaawoboon abdii akkamii uummata isaatiif horaa jira? Bilisummaa sabichaa dhugoomsuudhaaf maal fakkaataa?
Addunyaan immoo maal keessa jirti? Maal jettaa? Oromoon abdii akkamiitiin waraanicha duukaa hiriiruutu irra jiraata jetta? Gaaffii bareedaadha. Wanta ammaa akkuma waliigalaatti wanta argaa jirru haalota siyaasa biyya kanaa jijjiiruu danda'antu siyaasa biyya kanaa haaromsiin jedhu sadarkaa kaartaa biyya kanaa illee jijjiiruu danda'antu jira jechuudha. Kaartaan biyya kanaa jijjiiramuu deemsi. Sana keessatti qooda Oromoon qabaatu guddaadha. Guddaadha haaromsiin jedhu nu qabsicha keessa waan jirru yookaan immoo hankeenya waan ta'eef guddaadha jennatu hin taane haaluma ji'opolitiksii biyyi kun keessa jirtu qabdutu murteessa. Tokko qaamota waggoota 7-8 haala siyaasaa gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa godhaa turan keessaa adda bilisummaa Oromoo isa lakkoofsa tokkoffaarra jiru jechuudha. Haala siyaasaa yeroo lafti nagaa turetti nagaadha jedhee biyyi lafaa deemee waa wal babbadhaasaa turetti yeroo ammee biyya lafaa kun naannoon kun keessuma gaanfa Afrikaa kun hooggansa haaraatu naannoo kanatti dhufee haalli gaanfa Afrikaa keessaa qofatu hin taane kan Afrikaa sirrachaa jira. Wanta baay'eetu ta'uuf deema. Afrikaan tokko ta'uuf deemti. Ishaaf Itoophiyaa walitti dhufanii waan akkas akkasii gochuuf deemu. Wanta akkas akkasii kun ka'aa turetti dhiibbaa godhee kun sirna mootii deessuuf deema. Sirna fiwudaalaa wajjin kan inni ilaalcha inni qabu. Haalli kun sirrachuu qaba jedhee gaaffii kaasee kan lolatti seenee bifa haaraadhaan of qindeessee siyaasa impaayera kanaa jijjiiruudhaaf dhiibbaa gochaa ture adda bilisummaa Oromoo isa jalqabaadha. Dhiibbaa godhee immoo achuma tutuun guddatiin quucaree hin ta'e. Adeemsa guddina isaa keessa darbuu qabu hunda keessa darbee amma sadarkaa gaanfa Afrikaa miti akkuma Afrikaatti iyyuu riphee lolaa guddicha. Siyaasa gaanfa Afrikaa yookaan immoo impaayera guddoodha jedhamtee biyyoonni kaan ittiin dhaadatan kana jijjiiruu fi raasuu danda'u irra ga'eera jechuudha. Kan ammoo nutu jedhamti. Warruma siyaasa xiinxalutu ofuma isaaniitiin iyyuu haasaa jiru nu qofa miti jechuudha. Nuti kan keenya waan ta'eef iyyuu jechuu dandeenya yoo jedhani alagaan iyyuu jedhaa jira jechuudha. Alagaa qofa immoo miti diinnoo jedhaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu haalli Itoophiyaa keessa jiru saatii ammaa kanatti dhangala'uu dhiigaatu jira. Caccabuu biyyaatu jira. Walumaa gala kaartaa kana jijjiiruu sadarkaa kaartaa isaan impaayera Itoophiyaa kana biyya Itoophiyaadhaan waaman kana jijjiiruutu jira jechuudha. Humnoota jiran gaafa teessee ilaaltu wantoota Oromoodhaaf abdii ta'antu jira. Oromoon reessaa kana fayyadamee wanta tokkorra ga'uu qaba. Bilisummaatu jira, walabummaa jira, birmadummaa jira jechuudha. Isaan kan al takkichatti hidhatteetu wanta lafaa ammaartee fuututu hin taane wantoota adeemsaan ta'anidha. Wantoota adeemsaan ta'an kana haala mijataa uumamuuf jedhu kana keessatti humna isa barbaachisa Oromoon. Humna isa barbaachisu kana immoo saatii ammaa kanatti humna lama qofa jira Oromoo keessa. Humna lama jedhu kuni humnoota waliif diina ta'anii wal lolaa jiran kan tokko waraana bilisummaa Oromooti. ABO kan hoogganamu jechuudha. Kan lammataan immoo qaama bilchiginnaa jedhamu kanadha. Kan maqaa Oromoo da'atee gam tokko hin jiru. Qaamota kana lamaan gidduu lola jira. Diinummaa sadarkaa dhumaa jira. Diinummaa cabsuu fi cabuu gidduu jirudha jechuudha. Kana jechuun gidduutti wanti walitti fiddee walitti araarsu tokko hin jiru. Maaliif ree ilaalcha aayidooloojii baay'ee walirraa waaqaaf lafa ta'etu jira jechuudha. Wantoota kana sirreessuuf humna isa kamtu na baasaa jedhee Oromoon saatiin itti filatee waa'ee egeriisa wanta waggaa tokko hin guunne waggaa lama hin guunne gidduu taa'ee itti yaaduu qabudha jechuudha. Isa kanaaf immoo humnoota lama jiran siin jedhee ture. Humni tokko waraana bilisummaa Oromoodha jenneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo saatii ammaa kanatti qophii hundatti jira. Qophii hunda yeroo siin jedhu haalota gaanfa Afrikaa keessa jiran kana, siyaasa Afrikaa keessa jiran kana akkamittiin waan Oromoo egeree Oromoo kana sirreeffachuu qaba jedhu bakka waggaa 5 waggaa 4 asitti qophii barbaachisudha godhaa ture. Isaan nu balleessuuf, nu xiqqeessuuf nutti duulaa turan. Nuti garuu of duuba deebinee bakka teenyu teenyee qubanneetu akkamittiin
Oromoon daddaaqamaa fi raafama siyaasaa kana keessa jijjiiramu kaartaa dhufuuf deemu kana keessatti Oromoon qooda isaa akkamittiin argachuu qaba kan jedhu irra ture jechuudha. Waraanni bilisummaa. Kana keessatti qophii hunda xumuree jira. Qophii hunda xumure kana keessatti immoo Oromoon saatii ammaatti egereensaa isa yaaddessa yoo ta'e, waa'ee boor biyyi ilmaan isaa keessa jiraatanii isa yaaddessa yoo ta'e, isa dhiphisa yoo ta'e, waa'een boor garbummaan jiraachuudhaaf bilisummaan jiraachuu gidduu garaagarummaan jiru ilmaan ofii dhashee manaa qabu isa yaaddessa yoo ta'e, waraana bilisummaa Oromoo wajjin hiriiruun dirqama isaatu jechuudha. Dirqama ta'ee jira jechuudha. Mirgatu hin taane. Waan kun waan jiraachuu dhabu gidduu jirudha. Wanta dhimma kabajaa akka sabaatti qabnuuti. Dhimma waan maa yoo ta'essa ta'u yookiin yoo ta'u baatessa ta'u utuu hin taane nan jiraadhaa fi hin jiraadhu, nan guddadhaa fi nan badaa gidduu garaagarummaa jirudha waan ta'eef Oromoon bitaa mirgatu hin jenne waraana bilisummaa Oromoo wajjin hiriiree egeree isaa sirreeffachuudha qabaa jechuudha. Wantoota sadarkaa gaanfa Afrikaatti jiranii siyaasota jiran hundumaa walii ibsuun hin barbaachisu. Haaloos immoo hin barbaachisu. Hin argamaa wala jechuudha. Waan ifa jirudha. Waan dhossaan golatti dhokfamaa jiru hin jiru. Kanan sitti dhukaasa, kanan sitti dhukaasa. Amma kanaan qaba, hamma kanaan qaba jedhee sadarkaatti lola waliigalteedhaan taasifamu irra ga'eerudha waan ta'eef nutis immoo taanaan waraanni bilisummaa Oromoo sa'aatii kanatti sa'aatii itti riphee lolaadha jennees immoo maqaa isaa riphee lolaadha jennu sanarra guddateera jechuudha. Riphee lolummaarra guddateera jechuudha. Isa kana warri saayinsii siyaasaa baratan maqaa kennaniif qabu. Maqaa kennaniif qabu jechuudha. Naafiyyuu Oromoon riphee loltummaadhumaan lolaa ture. Ammas immoo riphee loltummaadhumaan kanaa wajjin wal morkachuu danda'a kan jennu yoo ta'e deebiinsaa sanarra fagaateera jechuudha. Akkuma duraan amaleeffannee waan nuti riphee lolaa jennu malee waan jedhan qabu isaanis. Kanaaf wanti jijjiiramu jira. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin uummati Oromoo hiriiruuf egeree ilmaan isaati jechuudha. Ayyee egaa yaada bareeda kaastee jirta jaal sooressa ulfaadhu. Ammoo impaayaruma Itoophiyaatti ansi deebisa gaa dhimma waraanicharraa agas dubbanneerra. Impaayarri Itoophiyaadhaa kufaatu isa dhumaarra geessee jirti keessatti yeroo itti maafiyaa ijaarrattee gareedhaan namni namarratti duulchisuu aartistoota fa'aa ijaaruu maallaqaan nama bituu of tursuudhaaf aangoorra guyyaa tokko buluudhaaf akkaataatti isaan of ijaaranii of sossobanii uummata sobanii jiraachaa jirantu jira. Sana keessatti qaala'insa jiruu fi akkasuma impaayarattii keessatti lola deemsifamaa oolu guyyaa guyyaan namuu lubbuun meeqatti dhabamaa oolu humna qawwee Afrikaa qabanitti fayyadamanii of tursuu fi dhamaantu jira. Sadarkaa maalirra jirtii jennee ibsuu dandeenya. Maaliif jennaan duumessa lolaa impaayara Itoophiyaa keessa jirtu akkuma waraanni bilisummaa Oromoo lolarra jiru akkasuma faannoon Amaaraa gara Amaaraatiin lolaa jiran TPLF maal keessa akka jirtu akkasuma gaanfa Afrikaa ollaa biyyattii jirtus maal keessa akka jirtu kaasuu dandeenyaa baay'ee yeroo nurraallee fudhachuu mala waan ta'eef gabaabinumaan impaayara Itoophiyaa kufaatisa dhumaa kamiirra geessa jirti jedhee tilmaama laata jaal sooressan. Impaayarri kun cabiinsa meeshaa waraanaa fi jabinni waraanaa kamiyyuu hambisuu hin dandeenye dhageesse. Tilmaama kooti jechuudha. Sirriidha jedhee waan itti jabina mootummoota baay'ee jaboo ta'an baay'eetu tureera. Garuu qabiinsa siyaasaa wallaaluu irraa kan ka'e lammiilee biyya sanaa tuffachuu irraa kan ka'e qooda gaaffii siyaasaa sasalphaa deebisuu dadhaban meeshaa waraanaa bituuf meeshaa waraanaa oomishuu irratti xiyyeeffachuu irraa kan ka'e caccabaniiru. Gurguddaadha jedhaman. Kun maalirraa madde kun cabuunsaa siyaasatu keessatti cabe sammuu isaanii keessatti. Maalitti yaadu uummata kana gaaffii inni gaafate deebisuurra wanti salphaa ta'e isaanitti mul'atu maali? Meeshaa waraanaa bituu. Yoo kan bitte yoo kan ofii hojjetan ta'u meeshaa waraanaa hojjechuu. Qooda biyya keessatti waan sirrachuu qabu waan salphaa sirreessuu danda'an gaaffilee sabaa salphaa. Gaaffii bilisummaa, gaaffii bulchiinsa gaarii kanneen deebisuu mannaatu
gara humnaan waa sirreeffachuu qofayyuu miti biyya ofirra darbanii biyyoota biraa weeraruudhaan kolonii gochuudhaan empaayeraa ijaaruutti gaafa deeman otoo hin caccabiin hin hafne jechuudha. By default hinuma caccaba. Kun immoo Raashiyaa irraa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Biyya jabduu eenyu sodaatu. Akka addunyaatti iyyuu Ameerikaa kana dursitee biyya paawarii kennamu guddaa qabu. Yoo karaa biraas immoo yoo fudhanne karaa meeshaa waraanaas immoo yoo fudhanne biyya eenyuun walitti iyyuu meeshaa waraanaa hojjechuu dandeessu dhiibbaa gochuu dandeessu biyyoota biraa keessa galtee booda keessa gaafa babal'ifannaadhaan empaayeraa ijaaraa dhuftee biyyoonni sun of ijaaruudhaan loluu jalqaban caccabuun san marraa dhufe hin caccabe dhumar baay'ee biyyooti kaanis akka Yugoslaaviyaa asii fudhanne kan biyyoota bifa kanaatiin gaaffii siyaasaa keessa uummataa ukkaamsanii ofii isaanii immoo irra keessa of dibanii meeshaa waraanaa bitachuu meeshaa waraanaa ijaarrachuu humna waraanaa loltuu baay'ina loltuudhaan dhaadachuu kanneen jiranii caccabuun isaanii hin hafu. Utuu loluu baattee hin caccabachuudha. Saffisiisuudha amma kan nurra jiru. Caccaba sanaa saffisiisuudha. Maaliif ree waan Oromoof malutu achi keessaa argama. Waan caccabuuf deemu kana silaa caccabuun isaa nafu akka inni saffisu gochuudha. Saffisan ittiin gara caccabuutti deemu sana saffisiisuudha jechuudha. Amma sa'aatii kanatti kan irra jiru. Kanaafuu waan diigamu illee waan tutu teessee ilaaltee yeroo isaa xiqqoo achi bitata malee caccabuun isaa waan hin oolledha. Sana immoo saffisiisuun immoo gahee kenna jechuudha. Gahee uummata Oromooti. Waan keessaa argatu qaba waan ta'eef. Waan isaaf ta'utu keessa jira waan ta'eef. Kana fakkaata. Impaayerri egaa kufuun ishee beekamaadha. Keessattuu bakka itti qabsoon bilisummaa sabichaa geggeeffamaa jiru falmaan abbaa biyyummaa kallattii adda addaan iyyuu namuu gaggeessaa jiru keessatti kun beekamaadha. Caccabee isa xumuraa saffisiisuurrallee akka saffisiisuurra akka jirrudha kaasteedha. Ammoo impaayerri egaa aannan jira dinagdeenis waa hundaan iyyuu jirra waraanaanis jedhaniitu agarsiisa sobaa yeroo agarsiisan fa'aa jira. Meeshaa waraanaa akkuma tamma jettee hojjennee irraa dhuunfaa immoo bitanii ittiin doorsisuu irra jiru. Sana keessatti dirooniidhaan uummata fixuutu jira. Uummata balleessuu irratti yuunisaayidii geggeessuufaatu mul'ata. Maqaa waraanaa deeffatanii meeshaa bakkee irraa bitan kanaan ittiin uummata fixantu jira. Gama biraan ammoo filannoo jedhanii filannoo amma bara kanaa baatiiwwan fuuldura keenya jiru kana egaa filannootu jira jedhama. Filannoo akkamiitu gaggeeffama bakka itti dirooniin nama fixaa jiru bakka itti wal waraansii bal'aan gama hundaan raafama siyaasaa waraanaa jiru kana keessatti filannoo akkamii gaggeeffama impaayeritti tilmaamuun kan namatti ulfaatu mee akkam jettaati maal jetta waan kanarraallee haa tuqnu gaafiif deebii keenyallee gara xumuraatti gaaffiiwwan siif dabaleen xumurannaati maal jedha sooresaan asirratti. Waa'ee akka waan jiranitti of fakkeessuu kuni amaluma waan duuf ka'eeti. Namni iyyuu gaafa duuf ka'u aadaa itti baay'isa. Aadaa itti baay'isa sochii itti baay'isa. Nurra akkata jechuudha. Qaami duuf keessa akkasuma. Impaayeri jajjabuuf keessi anjira jedha. Dargiinis akkasuma godhe. Wanta biraan goone. Duula warra mataa KPD diimaa sana gaafa labsu cabeera keessoonsa hojiirra hin jiru noormaalii paralaayis ta'eera. Ekstermiitiin isaa miilli lamman harki lamman paralaayis ta'eera. Caasaan waraanaan alatti caasaan hojjetaa ture tokko iyyuu hin turre. Caasaa waraanaan alatti. Yeroon siin jedhu dhimmoota bulchiinsaa wal qabatan gandi caasaaleen faayinaansii caasaan kamiyyuu baankiin sisteemiin wanti hundiyyuu hojii ala ta'eera. Kan hojiirra jiru caasaa waraanaa qofa ture. Sa'aatii sanatti garuu akka waan tokko iyyuu biyya sana keessa hin jirreetti dhaadhaa ture jechuudha. Asuma kana hojjetaa ture kunis. Sa'aatii ammaa kanatti caasaa waraanaan alatti piraank kan ta'een alatti wanti kaan hundi ekstermiitiin isaa paralaayis ta'eera yookaan immoo hojii ala ta'eera socho'uu warraaquu hin danda'u jechuudha. Caasaa waraanaa qofaan immoo biyya bulchuu hin dandeessutti. Biyyi tokko biyya jedhamuufu ulaagaalee guutuu qabdi. Ulaagaalee sana keessatti militariin dirqama ta'ee argama miti. Garuu biyya kana keessatti maal ta'etu argama? Militarii qofatu hojjeta yookaan immoo faankshini jedhu.
Inni kaan hojii alaadha jechuudha. Kana keessatti kana biyyan qaba jettee taa'uu hin dandeessu. Kan biyya ofii keetu silaa utuu sammuu yaadu qabaattee gadhiifteetu badda malee biyya akkasii keessa biyya jeneraalli mootummaa kolonelli qofti keessatti murtoo dabarsu. Biyyatti wanti hunda harka waraanaa jiru wanti tokkoyyuu siiviliidhaan hojjechuu hin dandeenye. Caasaan siivilii kamiyyuu waa hojjechuu hin dandeenye. Mootummaadha jettee qabachuu hin dandeessuti. Tiraakcharii mootummaa keessatti siiviliin waan hunda dhuunfata. Waraanni bakka tokko qofa dhuunfata. Affeerii tokko dhimma tokko qofadha jechuudha dhimma waraanaa. Amma kan hojjetaa jiru garuu dhimma waraanaa qofa. Bajanni ba'u dhimma waraanaati. Sochiin socho'amu kamtu waraanaan dabaalameeti yookaan ajjabameeti. Wanti hundi sirni barnootaa waan hundiyyuu yoo waraanaan ajjaban malee waa gochuu hin danda'an. Kan ammoo of shakkii fi sosochii keessatti uumameen jechuudha. Kan ammoo kan uume waraana bilisummaa Oromiyaa keessatti. Inni kaanis bakka bakka isaatti waan gochaa jiru qaba. Isa kana keessatti mootummaan qaba jettee ati haasa'uu hin dandeessu. Kufeera mootummaan lafa kufeera jechuudha. Saffisa inni ittiin caccabu sana akkuma nama sii kaase saffisa isaa dabaluudha malee jira jedhee inni haasa'u silas qaamni duuf ka'e akkuma sila sii kaase kanadha. Labiraani dhimma filannoodhaan jette sana filannoo jechuun jalqabuma isaayyuu kan itti filannoo gaggeessuu dandeessu yoo mootummaa taatedha. Kana mootummaa miti jedhee Oromoon ofirraa lolachaa jira. Mootummaa miti immoo jenne. Mootummaa ta'uudhaaf caasaa mootummaa guuttachuudha qabdate. Caasaa mootummaa tokko lama sitti ayyuu hanqatu maa jennu hanqina qabda akkuma Afrikaatti bulchiinsumti Afrikaa keessaa iyyuu laafina qaba erga jennee caasaalee mootummaa keessaa caasaan tokko lama irrateera jenne. Kun garuu caasaa tokko lamatti irratti tun taane caasaa hundatu dhibee caasaan siivilii ta'e kamiyyuu dhibeetu caasaa qawwee baatu qofatu hojjetaa jira jechuudha. Caasaa qawwee baatutu hojjeta. Kana mootummaadha jettee filannoo gaggeessuu hin dandeessu. Kuni leejitimaayzeeshinii sobaa yookaan immoo fudhatamummaa sobaa argachuudhaaf ija mootummoota addunyaa duraa dhokachuuf yookaan immoo lola banuuf jedhuudha qabamman. Lolatti seenuuf jedhuudha qaba. Shiftaan ammaa maafiyaa nama biyya bulchaa jiru kuni lola sanatti seenuudhaaf fudhatamaa ija addunyaa duratti waan ittiin booru. Ilaa akkasii sababa akkasiif inni akkas godhe waan jedhu wayi fudhatamummaa wayii tokko argachuudhaaf filannoo jedha malee bifa kanaatiin filannoon gaggeeffamu jiru tasa yaadames immoo hin beeku. 1947 Haile Sillaaseen filannoo gaggeesseera. Sirna fiiwdaalaati. Sirna abbaa lafaati filannoo gaggeessa garuu yaadi ga'a. 1952 akkasuma gaggeesseera. Filannoo inni gaggeesse filannoo referendamiiti. Filannoo referendamii gaggeessa garuu jiru gareen tokko yuuniyoonis paartii kan jedhaman tokko Eertiraatti gaggeeffame. Jarri suni shiftaa akkuma waraanaa kanatti leenjisaniitu mooraa bosona gashanii bosonuma keessaati nama dhimma walabummaa Eertiraadhaaf dubbatu kamuu butee ajjeesaa, butee doorsisaa, dabballee isaanii qabee yookaan hin doorsisa yoo doorsisuudhaan sirrachuu danda'a ta'e yookaan immoo ajjeesa. Yoo kana godhaa ture. Kanuma gaggeeffamaa jira jechuudha. Wanti biraan jiru. Of duuba deebi'ee jireenya waggoota 70 dura jiraachaa jira jechuudha. Kanaaf immoo wanti filannoo jedhamu kun kolfa jechuudha. Qaaniidha. Tasuma hin jiru. Beekus immoo. Yeroo itti seenaa hidha qabuufidha keessa gidduu seenaa qabuufidha callisaa jiru malee hin beeka mootummaan addunyaa maal akka inni ta'e shiftaa ta'uusaa maaltu akkas keessatti gaggeeffamaa jiru. Yoo qaamarraa waa fudhatu yookaan dippiloomaasii addaa tokko fedhii addaa tokko qaburraa ka'een kana lafee qaamni walabummaa sabaatti amanu dimokiraasii biyyootaatti amanu hattuu fi saamtuu ta'uusaa shiftaa ta'uusaa fudhatamummaa tokko yoo kan hin qabne ta'uusaa hubatanii beeku jechuudha biyyoon. Inni hubatanii beeku. Kanadha. Uummanni Oromoodhaa akkasuma qeerroo fi qarreen uummanni Oromoo biyya keessaaf alaa akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti wal ta'ee qabsoo bilisummaa sabichaadhaa galiin gahuu irra jiraataa dhaamsa yaada akkasumallee kanatu hafe ka jettu yoo jiraatetti dabaliiti har'aaf gaafiif deebii keenya asirratti haa dhaabbannuuti carraa xumuraan siif kenna. Akkuma dura jenneedha.
wanti cabuuf du'uuf riqqatu tokko haasaa baay'isa. Haasaatti naqa. Ani jiraatti baay'isa. Ani hin du'u lakki jiraanoo lallabatan tokkotti baay'isa. Kanumatti jira waan ta'eef waan hin oolledha. Keesseetu ilaalteeyyuu waa'een cabiinsa impaayera kanaa waan hin oolledha jechuudha. Harka maratteetu teessee ilaalta. Harka marattee taa'uu keerraan kan dhufu garuu ga'ee silaa qabaachuu qabdutu dhabda. Harka maratteen teessu yoo waan manaa qabdu uleellee ta'u ulee qabattee dhabaata taanaan garuu amma gootuu qabdu gochuullee yoo baatte amma dadhabde tokko hin argattaa jechuudha amma dafqa keetii. Oromoon immoo impaayera kana keessatti cabeeraa dhiigeeraa alkallattiin utuu hin beekitatu beekee haa ta'u dhiiga isaa ilmaan isaatti gabbareeraa jechuudha. Impaayera kana keessatti waan isaan mallee isarra ta'edha. Aarsaa kaffaluun hin mallee isarra ga'eera. Aarsaa sana kaffaluuf iyyuu amma kanaa ta'e biyya fagoo deemee lole. Dhiiga baay'eetti dhangalaase. Goota jedhee har'a faarfatu kana kan warri teessoo siyaasaa impaayera kanaa qaban faarsan kun. Kan isaan goota jedhanii har'a faarsan kana maaliif akka lolan illee kan hin beekne dhiiga baay'eetti dhangalaasan. Bifa garbaatiin naqee lolee jechuudha Itoophiyaadhaaf bitame. Kunuu jira. Garuu boor waan isa baasu waan Oromiyaaf ta'u egeree biyya isaa ga'ee immoo impaayera kana keessatti qabaachuu qabu. Baay'ina isaa qofaan taa'ee harka maratee taa'aa argachuun waan hin dandeenyeef dafquu qabu, aarsaa kaffaluu qabu, kaffaluudhuma qabu jechuudha. Maaliif impaayera kana keessatti baay'ina taanaan olaanaa dhabdi. Guddaadha, saba guddaadha. Kan nu hafu gaaddisa yookiin caayaa tokko jalatti hiriirree egeree keenya borii murtoo godhachuu. Teenyee mari'anneetu kanan nu wayya jennatu hin taane wanti jiru caaseffamni jiru kaa'ameera. Caaseffama sana jalatti hiriireetu inni fayyaa qabu fayyaa qabaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hiriiree lolachuu. Inni kana gochuu hin dandeenyu. Waan tumsuu danda'u hin tumsuudhaa jechuudha. Inni biyya alaas inni biyya keessaa. Kanatu ta'uu qaba. Yoo kanan godhu ta'e immoo baruma baraan yeroo akkasii carraan na darbe yeroo akkasii akkas ta'een ture. Silaati yeroo sana tun akkas godhe ta'eeti Oromoon kun biyyi kan akkasii ijaarranna ture. Jechuun faayidaa hin qabu. Dhaloota qaroomeedha nuti. Dhaloota boor gaara garasitti waa arguu danda'udha waan ta'eef dhaloota akkasii ta'anii immoo dhaloota qubee ta'anii immoo waan akkasii bara baraanii nu jala taraa. Hireen akkasii nu jala taraa jiraachuu hin qabnu. Hidhii tuutaa jiraachuu hin qabnu. Ilmaan keenya biyya bilisoomte atileet biyyatti waan gaafate akka gaafatetti gaaffii siyaasaa kamiyyuu deeffachuu danda'u. Keessa jiraachuu qaba dhaloonni keenya. Kanan goonu taanaan nuti ofumaatu adda bilisummaa Oromooti nu guddisee nuti ijoollee Taaddasaa Birruuti, ijoollee Baarotumsaati, ijoollee Abaluuti jennee hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo maqaa dhaataa jiraachuun faayidaa hin qabu. Waan isaan itti gahuudhaaf yaadanii hanqatan sana nullee yoo galma geessuu baanne ilmaan keenya biyya akka barbaadanitti gaaffii gaafatanii deebii argachuu danda'an keessa jiraachuu danda'u qabu jechuudha. Kana gochuuf immoo haala mijataa uumamaa jiru kana keessatti Oromoon tokko ta'eetu ga'ee isaaf malu impaayera kana keessaa fudhachuu danda'u. Kanan dhaama. Kana fakkaataadhaan jiru. Jaalsooressadha ulfaadhuu yaada kee bal'aa karaa miidiyaa saba bal'aa miidiyaa cunqurfamtootaa arraata biyyoolessa Oromiyaa argamtee yaada kee akkanaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf nu qooduu keetii fi guddaa galatoomii galanni kee bilisummaa ta'uun siin jedha. Ulfaadhaa isinillee arraata biyyoolessa Oromiyaa miidiyaa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin dubbatatudha. Miidiyaa ABO'n ittiin sagalee isaa tarraba isaati jechuudha. Sana guddisuudhaaf immoo ga'een uummata Oromoo qabu guddaadha. Miidiyaan kun gama saatalaayitiidhaan hin darbaa, gama yuutuubiidhaan hin darbaa, akkasumallee pilaatfoormii miidiyaa garaagaraadhaan illee akkasuma hin darba, telegiraamiidhaan illee hin darba akkasuma. Isa kana guddisuudhaaf immoo uummati Oromoo wantuma miidiyaan bira, yuutuubiin bira waan fedhe dhufee miidiyaama kanarraa fudhatee bocatee
deebi'ee ediit godhatee dhaqatee kan sarara kaawwatu ilaaluu manna. Kallattiidhumaan waan miidiyaa kanaan darbaa hordofu haa guddisu miidiyaa kana. Miidiyaan immoo ga'ee miidiyaan immoo qabu dhiibbaa gochuu keessatti waanuma waliin argaa jirrudha. Saateetti dhiibbaan barri keessa jirru dhiibbaan karaa infoormeeshiniidha gaggeeffamaa. Bara infoormeeshiniitti erga jenne. Sana keessatti immoo miidiyaadha kan wanta guddaa taphatu waan ta'eef miidiyaa kana guddisnu jedha dhaamsi koo jechuudha. Kanumaa nagaan. Ulfaadhu irra deebiin fayyaa ta'insiin jedha.